السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري سلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري أنا أعرف جتنا هدو غاري دامي وري أنا أعرف جتنا وري ويلكم ويلكم هم ديك السنو بعنا قاعد نفتن. سلام عليكم إنك تور مسلماتي وري أنا أعرف جتني ويلكم جت وروتا من تبرع قبضني. كسيمي كسيت ولي فرنا نشو. أنا جرات بقى جرات. ورمتوت sanyi qaqqaali babbareeddu salaamtaa kiyyattaan sun haqaa yoo abboon dagatina wanni amanaa walitti dhaammannu haqqi haadhaaf abbaadha akka malee waajiba jechuudha. Wanni waajibaan irratti wanni gaariin wanni nu dagachuu hin qabne wanni akka nyaata keenya ka guyyaa ka ganamaa ka galgalaatitti eeggannu haqaadhaaf abbaati. Obboleewwan tiyya wallaahi siyaasaallee dhumtu wanni martuu dhumtuudha haadhaaf abbaa keessan hin dagatina haguma dandeettani rabbis ni haalaafisu rabbi nu haalaafisu anillee si wajjin jira. Warra nu biraa deemanii makfiraa warra jiranitti tola oolu yoo qaranii barbaadde yoo gammachuu barbaadde yoo jaartii yookaan jaarsi haa qajeeluu barbaadde yoo ilmoon teessii haa qajeeltuu barbaadde yoo akirri kee haa toluu barbaadde yoo duniyaa akiratti illee gammaduu barbaadde eenyu gammachiiftaa ayyoo fa'aa abboo keetii jechuudha. Ka deemanii makfiraa kadhachoo kaas jiranitti tola oolu yeroo nama arrabsitan haadhaa nama arrabsuu dhabu ilma haadha ebaluu warra jedhu jiraami rabbi na jaalsin haa baasu dubbii jajjabdu rabbi biratti akka malee waan dallansuu rabbi nama fiddu jechuudha. Kanaaf haadha abbaa keessanitti toluu haguma dandeettan yoo qabaattan godhaafi yoo dhabdan bilbilaa warri bira jirtan dhagaa ziyaaraa nagaa irra qaraa inshaallah. Warra nu biraa deemanii makfiraa kadhaa. Yoo haadha abbaan kee hin jiraanne firaa nabi rabbi salaatu wassalaam nama haadhaaf abbaa kan kee jaalatu jaalallee isaanii jabeessanii jechuudha. Akkas inshaallah kanatti aansuudhaan uummata addunyaa keessarra kan jaalbantii fufa jaalakiyya qaalii leencaa abbaa qabsoo kana abbaa haqatanaa jagnaa ija barbadaa. Dhiira dhugaa leenca gartee saba ofiitiif lubbuu ofiillee kenne qaama ofiillee yeroo ofiillee waan hundaa kenne jaalbantii fufaa baganaa jiraatti jaalakiyya qaali akkasuma jaallan qabsoo horii dirree qabsoo keessatti hadhooftuu san liqimsitan uummanni keenya deeggartoonnis warri abboonni akaakayyoonni isinis dabartan bagana gaannaa dhuftan hundi keessanuu ilmaan oromoo kuwwanis warri biyya jaalattan warri saba keessan jaalattan warri dhugaa jaalattan warri dhugaaf dhaabbattan warri dantaan takkallee yookaan gosti wanni biraas hin fidin. Akkas inshaallah kanatti aansuun warra rakkatee addunyaa keessatti miidhamu kamuu akka rabbiin miidhama jalaa baasuu fi akka rabbi rakkataa rakkoo baasuu cinqamaa hedduu cinqii keessa jira. Yeroo du'aayii kadhattu yaa rabbi rakkataa rakkoo baasii dhamaa akkasii dhibamaa fayyisi. Yaa rabbi nallee achi dabalte ilaalteellee warra jaalatee wajjin jaalatee naa kennu. Warra rakkatee rakkoo yoo nasqachaa hojjetanillee rakkoo baasi obboleewwan kiyya obboleettiitii nama cinqii keessa rubaasii yoo ateette maasha Allah du'aayin agas maqbuul hin jirtu eegaa nabii rabbi irraa salawaata buuftee jechuuf hin dagatin yeroo du'aayii godhattu salawaata nabii irratti haga rabbi sii laaffise buusi eegasii itti aansi yaa rabbi dilii cubbuutii yanaa dhiis eegasii itti aansi yaa rabbi rakkataa rakkoo baasii dhabaa akkasii dhibama fayyisii eegasii itti aansi yaa rabbi nallee waan akkas akkasii tasaasadhu inshaallah. Yeroo san du'aayin tantee maqbuul zikrii godhu gartee makfiraa guddisi. Akkas inshaallah tun hundinuu waan khayrii anaafsii illee qabdi yoo rabbi biraa taate inshaallah. Gaarii gama sagantaa keenyaa waan hedduu qabadhee mata dureetti isinii katabutti yeroo baay'ee wanni mata duree katabnuuf itti daddabalu waan heddummaattuuf haala yeroo irraa jedhee seenii inshaallah amma achi akkasuma isinii seena irra guddaa jechuudha. Bakka irraa eegallu inshaallah haala waliigala biyya keenyaa wanni hedduun karaa Tigraay irraa Eertiraa irraa biyya keessaa bakkoota adda addaa irraa waliin tuttuun rabbi biraa taate bakka irraa eegallu ammoo paastarii tokko namni gartee ka maqaa biraatiin waamaa maqaa san sharaan islaamaa ni dhoorgaa paastar jedhee waamaan haala paastar Heenok Girmaadhaa uummata tuulamaatiin jedhee fi waan ka sooshaal miidiyaa kanarratti uummata Oromoodhaa keessa uummata Salaalee mufachiiftee irraa xiqqoo si waachuu barbaada jechuudha. Waan biraatiin wannan dubbadhu. Namni waan san dubbate seeraaf akka dhiyaatu jedhamee jira. Barbaadaallee jira namoonni gariin seeraaf dhiyaatedha. Innis gabbayee dhiifama gaafate. Yeroo baay'ee namoonni hedduun dogongora dalagan jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni hedduun haala adda addaatiin dogongoroota adda addaa dalagan. Abbootiin amantii illee namoonni gartee beekumtii qaban namni gartee isin jala deemu wanni isin eeggachuu beekuu qabdan zabanni kun zabana
namni itti miidhamee yookaan amantiin namaa yookaan gosti namaa bira dabramuu miti. Zabana dhugaan haqxi adilummaan namni biyya bulchuu jiru mootummaa adila. Mootummaa adila kan waan hedduu jijjiiruuf sa'a 24 dalagaa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo waa qosh jedhanillee namuu gartee to'annaa seeraa jiran waa ooluu jedhan jechuudha. Kalee namni lubbuu waan san dubbatu hin jiru. Itti baratamuu qabaa wanni akkanaa namoonni dogongora dalagan irraa baratanii jechoonni kaa dubartii ho'i kaleessee paastarichi suni gaafateef eessaa dhufte jedhee fi yeroo isiin salaalee dhufetteen ummata salaaleetiin jedhe ummataan jedhe naannoodhaan jedhe ummata saba tokkoon jedhe jechuudha. Ummata salaalee qofaa miti. Kanaaf wanni waan kana dubbachuu barbaadeen maaliin namoonni hedduun yeroo baay'ee seera kana cabsan paarsanaaliillee namoonni gartee nama dura deemanillee liidara yookaan ammoo abbootii amantii ta'anillee yeroo wanni akkasiisan darbatan akka kabiraa irraa baratuuf seera dhiyaatee namuu leenjii fudhatee ba'uun bareedaadha jedhee akkasii bira kutaa jechuudha. Kan biraa ammoo bakka waliin dhadhuu TPLF fi bira waliin dhadha Tigraay. Oromoo saba qaalii saba bareedaa ummata Rabbiin zabana isaa dhugaa tana galcheef haqni itti gabbaate. Maaliif uummanni Oromoo kun miidhama beektu? Ummata zulmiin guurdoo irratti dalagamte. Ummata guddaa uummanni xiqqaan durriyyeen namni gabaabduun takka maqaa ummata Amaaraatiif Tigree dhaachuun dhufte waggaa 150 ol akka malee nu goote jechuudha. Faradoo teenna yaabbatte baandaa teenna ergatte yeroo dheeraa rakkoo keessa turre jechuudha. Nu qofaa miti ilmaan Oromoo qofaa miti. Sabaa sablammoon ibin ummanni Amaaraa ummanni Tigraay yaadha waliin argaa jirra jechuudha. Yeroo waa godhu yeroo waa dubbannu waan hundaa keessa waliin baruu qabnu maali? Ummanni Amaaraa maqaa ummata Amaaraatiin waggaa yoo xiqqaatte waggaa 100 ol ijoolleen ganda sanii mattu nu bulchite jechuudha. Warri ganda san bulchu nu himatu nu bulchi. Garuu waan garaa isin nyaatu Oromoo martu. Miliinikillee ka amma Oromoo yaadimi. Haile Sillaasee illeen Oromoo. Mallasillee Mangistuu illeen Oromoo. Mallas qofatu Tigree. Haa ta'u ummata Amaaraa dhattee waati ilaaltu ummanni Itoophiyaa keessaa irra maa'ee jiru ummata san. Ummata nagge keessaa jechuudha. Maaliif? Atiliist ummanni naannoo biraa jiru kophee godhata. Yoo qullaallee deeme sabaa sablammoota arginee jirra. Konsoo fa'aa warra gartee qullaa deeman saboota adda addaatu jira. Warri gartee uffata xiqqoo waa baala fa'aa gogaa fa'aa bakka qaama saalaa kana ummaranii deeman hedduu hiree argadhee argeedhaan. Amiin amiin Naasir Ahmad. Garuu ummanni Amaaraa kophee lafa miiladee hagammatti kophee lafa deeman jechuudha. Ummata sana akka kophee godhatu hin goone warri gartee maqaa Amaaraatiin waggaa 100 nu bulchan. Ummanni Tigraay Tewoodiroos fa'aati Yohaannis fa'aa hedduun kan namoota hedduutu gara saniillee dhufe. Warri Atsee waliin qabnee ilmaan Atseewwan naannoo kanneen lamaan keessaa dhufan. Naannoon kunniin lachuu ummata Oromoo gabroomeef sabaa sablammoota gabroometu irraa waan hundaanuu qaroominnaanis dura jira jechuudha. Wanni namni keenya baruu qabdan waa tokko isin hima. Siyaasa kana keessa dongora hedduu dalagamee jira. Namoonni artistoonni warroonni kitaaba kataban warroonni beekamoon ilmaan Oromooti. Artistoonni jajjaboon namni akka Xilahuun Gassasee fa'aa warroonni biyyattii kana keessa beekaman Gabrayaan wayeen nujanii jaarsan kaagartee kitaabolee hedduu kataban. Warri kunniin Oromoo walumaa galatti jeneraalonni biyya kana harka 175 ol Oromoo. Kanaaf wanna kana kaasuu barbaadeen maal naannoo Tigraay keessa rakkoo jiru argaa jirtan. Waan kalee dubbachaa turre hedduun namaa namni kenna paartiin siyaasaa biyyattii tana keessa jiru keessaa yoo maqaa Oromoo himatanii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad Ali irraa Kamallasiif Kamangistuu Hayilemaaramiif Haile Sillaaseedhaan miliinikiin wayyaa jiran jechuudha. Akkasiin maaliif wayyaa san waamatan beektuusin? Sabaa sablammoota ummata isaanii cafaqanii maqaa ummata saniitiin hangoo rabbayaniiti ufii jiruu gaarii jiraachifatanii jiraatanii ilmaan isaaniillee biyya alaa baafatanii
jiru gaarii namni osoo isaan quban qabne ilmaan baalaa silxaanii ilmaan warra ebaluu jedhanii akkasitti isaan namni gartee salaatee fi mataa qaqqabatee fi jiru gaarii jiraatan jechuudha. Ragaan kana uummanni Tigraay adda gartanii beelaa yeroo biyyattiin Itoophiyaa sadarkaa guddinaan dagaaginnaan addunyaa irratti maqaan isii tokkoffaa ol ba'etti uummata isaanii kadheen gadda gaafa ilmaan Tigraay lolaaf araakkiiloo ofii dachaana uummata isaanii kan irra ejjatanii dhiiga ilmaan isaaniitiin akkuma teenniin ganda keessaa duriyyeen kenna gootu kana ijoollee Tigraay ibiddan naquudhaan araakkiiloo deebi'uuf jiruu kaleessa gartee waggaa 27 keessa dabarsanii deebi'uudhaaf lola waggaa lamanii sanii keessatti wareegamni islaan barbaachifne kafalame jechuudha. Qabeenyi guddaan badee seenaan biyya kanaallee yeroo silaa tolu keessatti badee jechuudha. Adda rabbiin ragaa baasu uummanni buqqa'ee dheengadda kaampii keessa jiru beelaan hadha sadarkaa lafeedhaaf foo waliin maxxanu ga'e jechuudha. Waan garaa isin nyaatu ji'a arfan kana keessaayyuu gargaarsi dhufe mootummaan addunyaadhaa ifa godhee lafa kaa'ee jira. Gargaarsa san guutuu uummata isaanii haadha abbaa ijoollee isaanii hawaasa isaanii uummata isaanii irraa fuudhanii ilmaan ofiitiif waraana ittiin leenjifachuuf siyaasa ofii ittiin dalagachuuf deeffatan jechuudha. Namoonni hedduun Dr. Gabratsiyoonfaat warra araakkiiloo dhufee achitti deebifnee nu haa bulchanii jettee amma girrisaan ganda keenyaatiif baandaan kenna jechuudha. Isaan garuu laal dhufanii Oromoo waa godhuuf yookaan sabaa sablammoota Itoophiyaa bulchuu dhiisi hawaasa irraa dhalatan haadha abbaa isaanii ardaa isaanii fira isaanii aanaa isaanii aalii isaanii saba isaanii uummata isaanii yeroo isaan dhuman akkasitti beelaan waan nyaatan waan dhugan waan uffatan dhabanii mana keessa hin jiran sharaa kalan keessatti akka nama reeffarraa wayaa uffata mulqatetti irraa mulqatanii uummanni isaanii beelaan dhumachaa jira jechuudha. Adda rabbiin san isaan saaxilee boolla shiraa namaan qotinii qotu gadi hin fageessinii jechuudha. Isaan uummanni Tigraay miidhamee Oromoo biyya bulchuu jira Oromoon nu miite Dr. Abiy Ahmad Ali akkas nu godhe isa kana kuffisneeti biyya gartee dimokiraatuu taate kan sabaa sablammootaaf akka sirna kalee nu bulchuu deebifnaa jedhanii deeman. Garuu as deebi'anii ilaalan uummata isaanii fixanii dhossaniiti jiruu ofii qofaaf kiisha ofii gabbifachuuf ilmaan isaaniitiif iskuula gaarii ala baasanii barsiifachuuf yoo danda'an araakkiiloo deebi'u yookaan ammoo biyya tana diiganii ala baqachuudhaaf yeroo deeman rabbi isaan qabee jechuudha. Kanarraa uummanni keenya warri maqaa siyaasaatiin lafa dhiittan warri gartee sooshaal miidiyaa kanarraa waa adda addaa gootanii barumsa guddaa argattan jenneetiin abdannaa jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo cufaa warra siyaasaa hin amaninaa. Warra siyaasaa hin amaninaa. Maaliif? Laal. Ilmaan Tigraay irraa dhalatti uummata Tigraay haadha abbaa fira isaanii waan isiin goote ana sirratti hadha kaas sooshaal miidiyaan isinaan hayyamu osoo agarsiisanii boottan argitanii jirtan jedhee ilaala jechuudha. Uummanni sun mooraa keessa jira, mooraa keessa dhumachaa jira. Qabeenya isaaniif addunyaan walitti guurtee ergite mallaqa irraa kaashii jechuudha. Meeshaalee adda addaatiif nyaata toonii meeqaa dhuunfaa ofiitti deeffatanii qawwee ittiin bitachuuf horaa ittiin leenjifachuu ofii ittiin bashannananii olii gad deemanii ittiin jiraataa jiran jechuudha. Kanaaf warri siyaasaa kamuu kanuma dalaga. Ka Oromoo ta'ee, ka Amaaraa ta'ee, ka Tigree ta'ee jechuudha. Wanni biyya kana cabsee asiin ga'ellee kana. Wanni Itoophiyaa biyya beelaa, biyya lolaa, biyya wallaalaa godhellee kanaa jechuudha. Gabaabdumatti kun wanni hedduu irraa bartan jennee ilaalla. Kun kana. Gara biraatiin ammas warri gartee Suudaan biyya ofii diiganii biyya teenya diiguudhaaf sa'a 24 dalagaa jiran jechuudha. Irras deebi'a. Laala Oromoo. Suudaan akkasitti jirtu argaa jirtan. Suudaan akkasitti jirtu waan isin kee jirtu argitan. Uummanni ofii wal qalee foon walii nyaachaa jiru. Ijoollee daa'imman rasaasaan rashan. Dantaa hangoo qofaaf jeneraalonni gamaa gamana baanii hawaasa isaanii uummata tokkocha. Daaraa godhanii faggannaqanii fixaa jiranii faannoo qabatanii ammas Itoophiyaa keessatti lola banuudhaa fi duula guddaa tattaaffii guddaa godhaa jiran jechuudha. Warroonni sadii warra isaan riqicha godhatanii biyya tana ce'uudhaaf yeroo dheeraa dalagaa turan. Tokko shanii, lammaffaa faannoo, sadaffaan TPLF, armii warra jedhamtu achi kee jira, Ijipti duuba jira, hayyoota warra jedhan Oromoo, Amaaraa, Tigreetitti
wal ijaaranii akkaataa biyya tanatti diigan irratti dalagaa jiran jechuudha. Garuu itti milkaa'uu hin dandeenye. Jeneraal Alburaan namni waan kana dalaguu jiru isa